Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaa kooti galata Waaqayyoo. Dadammaqiinsi jiru baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Koomitimantiin jiru, liidarsoonni as keessa jirtanii, pilaan gootanii, akkaataan ittiin socho'aa jirtanii baay'ee namatti tola. Koomitir ta'uun keenya erga nafne waa'ee mootummaa Waaqayyootiif, waa'ee wanta hin darbineetiif akkanatti of kennuun carraadha obboloota koo. Dhugaan isiniin jedha. Carraa guddaadha kun akkanatti koomitir ta'anii sagalee Waaqayyootiif of kennuuni. Egaa anas immoo Waaqayyoon balbalaa fi carraa naa kenne kanatti itti fufna. Har'a sanbata guddaa akkuma beektanii qo'annaa qabna. Macaafa qulqulluu seera uumamaa qo'ataa jirra. Kutaa 16 torbawwan darban keessa ilaalleerra. Kutaa 16 keessattuu kutaa 16 keessatti boqonnaa 9dha kan ilaalle. Boqonnaa 9 dhaloota Nohi dhufuu fi akkasumas immoo waa'ee Seem wantoota xixiqqoo ilaallee turre, keessattuu waa'ee ajjeechaa kutaa dubbatu, dhiiga namaa kan dhangalaasu hundi dhiigni isaa harka namaatti dhangala'a kan jedhu Waaqayyo pirinsipilii uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti akka baase. Kana jechaan immoo Waaqayyoon yaada ajjeesuu laphee namaa keessa jiru dhaabuudhaaf Waaqayyoon gaafa yaadu seera kana lubbuu namaa eeguudhaaf akka baase. Waaqayyoon gara jabeessa ta'ee otoo hin taane hammeenya namootaa uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irratti lafti immoo fuula Waaqayyo duratti manca'aa ta'e, humnaan walirratti ka'uudhaanis hin guute waan jedhuuf Waaqayyoon lafa mancaate sana humnaan walirratti ka'uu jiru sana bishaan badiitiin dhugaadha balleessee uumama haaraa fideera. Ta'us eenyummaan namaa rakkisaa waan ta'eef Waaqayyoon seera kan akka baase ilaallee turre jechaadha. Kanarra dhaabbannee boqonnaa 9 wantoota ijoo ta'an ilaalaa turre. Har'a immoo boqonnaa 10 ilaalla. Kutaa 17 boqonnaa 10 ilaallaa. Innis dhaloota Noh dhufu eessa qubatan kan jedhu, Seem, Kaam, Yaafet. Ijoollee Noh 3 kun akka addunyaa guutan seenaan macaafa qulqulluu dubbata waan ta'eef namoonni kun eessa qubatan kan jedhu immoo har'a waliin ilaallachaadha. Sana dura garuu kutaa tokko isinii dubbisee tanan Waaqayyoon galateeffannee kutaa 17 immoo itti fufna jechaadha. Uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 26 akkas jedha. Uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 26. Akkasumas Waaqayyo gooftichi inni kan Seem ajajamu, Kana'aan immoo garbicha Seem haa ta'u. Waaqayyo daarii Yaafet haa bal'isu jedha. Abbaa keenya Waaqa jiraataa, Waaqa simboo qabeessa, uumaa uumama hundaa, beekaa beektotaa, madda beekumsaa, madda nagaa, madda qajeelummaa, madda fayyinaa kan taate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kana waan nuu kenniteef, fuula kee duratti immoo sagalee kee akka waliin barannuuf carraa kana waan nuu kenniteef, anis obboloonni koos dadhaboota taaneetoo jirru dhiifamni kee, ayyaanni kee, araarri kee tokkoon keenyaaf waan baay'ateef maqaan kee bara hamma baraatti ajajamu. Gooftaa Yesuus yakkaa koo, yakka obboloota kootii, balleessaa koo, balleessaa obboloota kootii wanta daangaa godhu, wanta ayyaanni kee, araarri kee, dibanni kee akka nurratti hin mooneef waan daangaa godhu maqaa Yesuus Kiristoositiin nurraa dhiqi, nu qulleessi. Abbaa yerichaa, abbaa sabichaa, abbaa sagalichaa, abbaa waltajjichaa, hafuura qulqulluu si'idha. Yeroon kun kan keeti, sa'aan kun kan keeti. Dhugaadhaan barsiisuu kan danda'u, dhugaadhaan dhala namaa jijjiiruu kan danda'u, dhugaadhaan dhala namaatiif hubannaa fi ogummaa ittiin si beekee siif jiraatee mootummaa kee dhaalu gonfachiisuu kan danda'u hafuura qulqulluu si qofaadha. Nu jidduu deddeebi'i. Ergamaan dukkanaa kana falmu kanuu maqaa caalu maqaa kee waan hundumaa irratti aboo qabu maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Wajjiniin ta'e maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa kan torbeewwan darbanii maddee ishee si yaadachiisuudhaaf uumama boqonnaa 9 keessatti jalqaba kan ilaalle uumama boqonnaa 9 irratti Waaqayyoon seera baasuu isaati kan argine.
keessattuu boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti dhiiga namaa kan dhangalaasu dhiigni isaa harka namaatti haa dhangala'u jedhe Waaqayyo jedha. Iddoo kanatti Waaqayyoon waan garaa jabaate fakkaata. Waan garaa hin laafne fakkaata. Garuu sana otoo hin taane dhala namaatiif Waaqayyoon akka hoo'u, dhala namaatiif Waaqayyoon akka yaadu dubbata. Keessattuu wantoonni torbeewwan darban sana keessatti ilaalle riikardii duubaa ilaaluu dandeessu. Yoo qabaachuu baattanis na gaafadhaa isiniif qooduu hin danda'a. Waaqayyoon adabbii kana gaafa fidu waan bu'uura ta'e lamarratti akka xiyyeeffate ilaalleerra. Yeroo adabbii ulfaataa kana fidu tokkoffaa namni bifaa fi fakkeenya isaatiin waan uumameef uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 26. Lammaffaa immoo kan ajjeese akka ajjeefamu gochuun seera baasu. Seera kana keessatti baasee wettan Lewwota seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 12 namni nama rukutee ajjeesu innis immoo haa ajjeefamu jedha. Lakkoofsa 14 namni tokko garuu aaree beekaa nama yoo ajjeese innis akka ajjeefamutti iddoo aarsaa kootii isa baasii jedha. Kakuu moofadha kun. Wantoota kana ilaalleerraa Waaqayyoon namaaf of eeggachuusaa, namaaf of eeggannoo gochuusaa ilaalleerraa. Akkasuma keessattuu immoo boqonnaa 9 lakkoofsa 9 dhuftanii gaafa ilaaltan Waaqayyo kakuu galuu isaa immoo argineera. Kakuu maaliif galee uumama boqonnaa 6 irratti Nohen adda bahi jedheeni markaba qopheesse jedheeni markaba sana erga qopheessee booda immoo waggaa 120 hojjetee boqonnaa 7 irratti bishaan badii nan fidaa uumama hunduma keessaa maatii kee qabadhuuti gara markabichaatti gali jedhee boqonnaa 7 irratti Waaqayyoon samii eelee lafaa banee samii tarsaasee roobni guddaan in roobe jedha. Boqonnaa 8 irratti immoo Waaqayyoon rooba sanan dhaabe jedha. Aarsaa dhiyeessedha. Boqonnaa 9 irratti garuu Waaqayyoon uumama sana bishaan badiitiin akka hin balleessineef sabbata isaa Waaqa keessa kaa'e. Kana booda uumama maaliin godhu? Bishaan badiitiin hin balleessu. Maaliin hin balleessa? Maaliin hin balleessa jedhee ibiddaan hin balleessa. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3:9-8 kaastanii guutummaa isaa dubbisuu dandeessu. Addunyaan kun immoo ibiddaaf afeeraadha. Kanaafuu keessattuu kutaa kana keessatti Nohi yeroo sana kan ture maaliif lallabee dhaloota yeroo sana turaniif fakkeenya ta'ee yabala qopheessee lallabe. Markaba qopheessee lallabe. Bara kana immoo markabichi Kiristoosii warri lallabnu immoo nuyi warra amanneedha. Addunyaan kun baduudhaaf dhiyaataa jirti waan ta'eef mallattoon hundi raawwatamaa jira waan ta'eef waan hundumaa caala waan irratti xiyyeeffanne waan kaayyoo kooti karoora kooti galma ga'uu qaba jennee yaanne hundumaa gararraa isa nu fayyise wangeelaaf xiyyeeffannoo akka kennuu qabnudha. Egaa mallattoo kaa'e kan jedhu uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti ani sabbata koo duumessa keessa nan kaa'a innis milikkita kakuu anaa fi biyya lafaa gidduutti ta'edha jedhedha. Inni kan biraa daadhii wayinii dhuguu isaa dubbata. Daadhii wayinii akka dhuge akka machaa'e. Daadhii wayinii dhugee yeroo machaa'etti garuu kaam yeroo machaa'e abbaan isaa qullaa ta'e qullaa abbaa isaatii san obbolootatti akkami? Obboloonni warri kaan garuu keessattuu Seemii fi Yaafeeti. Akka isaan qullummaa abbaa isaanii sana cufan kanarraa kan ta'e Noh yookaan abbaan isaanii akka in abaare jedha. Dhuguunsaa dogoggoraa, machaa'uunsaa dogoggoraa garuu qullummaa isaa sana waan agarsiiseef akka inni abaare kan dubbatu argine jechaadha torbee darbee. Har'a kutaa 17 uumama boqonnaa 10 immoo kan ilaallu waa'ee dhaloota Noh kana ilaalla. Eessa qubatan? Bakka kam qubatan kan jedhu immoo waliin ilaallachaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Uumama boqonnaa 10 dhuftanii gaafa ilaaltanii uumama boqonnaa 10 dhuftanii gaafa ilaaltan lakkoofsuma tokko irraa kaaseen isinii dubbisa.
Uumamni boqonnaan 10 lakkoofsi tokko akkas jedhee dubbata. Kitaaban baafataa jira dhiifama. Uumama boqonnaa 10 lakkoofsa tokko irratti egaa akkas yaada jedhu argitu. Saba garaa ilmaan Noh irraa argaman kan jedhudha. Ilmaan Noh Seem, Kaamii fi Yaafeet turan. Bishaan badiisaa booddee isaan kunis ijoolleen godhatan. Hiddi dhaloota sanyii isaanii immoo kanatti fufee jira. Egaa dhaloota kana sadaniidha amma. Kaam, Seem, Yaafeet isaan kana sadantu addunyaa guute. Egaa kaayyoon boqonnaa 10 bishaan badii booda akkamittiin moototnii fi uumamni yookaan ummatootni akka uumaman saboonni garaagaraa akkamittiin akka dhufan ibsa jechaadha kutaan kun. Isa kaan ditteel dubbisaa irra gahuu dandeessu. Sanyii isaanii ijoollee isaanii kan jedhu hunda isaa isiniin tuqu. Hunda xumuruun hin danda'amu waan ta'eef waanuma ijoo ta'een isinii kaasa. Dhaloonni kun akka isaan ummatoota garaagaraa ta'an akka mootonni isaan keessaa ba'an akka guutummaa lafaa yookaan addunyaa kan akka guutan dubbata. Kanaafuu uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 32 keessatti fudhattanii gaafa dubbistan qomoon ijoollee Nohii akka hidda dhaloota isaanii fi akka saba isaanitti isaan kana turan. Bishaan badiisaa booddee sabni garaagaraa isaan kanarraa argaman biyya lafaa irra hin tamsa'anii jedha. Which means in another word isaantu addunyaa guute jechaadha. Waaqayyoon uumama boqonnaa 8 irratti uumama boqonnaa 7 irratti uumama lafarra jiru hundumaa fixee waan tureef maatii Nohiin alatti Nohiif haadha manaasaa ijoollee isaa 3 haadha manaa isaanii maatii 8 kanaan alatti uumama hunda fixee waan tureef uumama hafe kana boqonnaa 8 irratti Waaqayyo aarsaa fudhatee boqonnaa 9 irratti immoo machaa'u Nohii fi akkasuma seera namni ajjeese ajjeefamuu baasee boqonnaa 10 kanarratti immoo namoonni kun akka addunyaa guutan dubbata jechaadha. Egaa addunyaa guutuu isaanii kun uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irraa kaanan. Uumamni boqonnaan 10 lakkoofsi 2 ilmaan Yaafeet jedha. Goomer, Maagoog, Maadaa'ii, Yaawaan, Tuubbaal, Meesheek, Tiiraas turanii jedhee kaasa. Achiin booda ilmaan Goomer sun immoo maal akka ta'an ditteel dubbata. Isa keessa gadi fageenyaan hin galu dubbisaa waan dubbistanii argattan waan ta'eef waan dubbistanii argattan keessan turu. Uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 2-5 waa'ee ijoollee Yaafeetii fi ijoollee isaa dubbata. Yaafeet ilma Nohii, Yaafeetii fi ijoolleen isaa karaa kaabaa deemuun karaa galaana Kaasbiyaan yookaan galaana gurraachaa waa'ee warra qubatanii waa'ee dhaloota Yaafeetu tarreessaa jechaadha. Dhaloonni kun galaana Kaasbiyaan galaana gurraacha naannoo sana qubatanii jechaadha. Kutaan amma isinii dubbise jechaadha. Kana jechaan uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 2-5 irratti argattu. Keessattuu lakkoofsa 5 warra biyya galaana qarqaraatti argaman keessa jiraatan isaan kanarraa cabsatanii jedha. Kanaafuu dhaloonni Yaafeet kun ijoolleen isaa kun dursa Meedoonotaa fi Giriikota turanii jechaadha. Warra Meedoonii kutaa 7 irratti baranneera istirii kana. Kutaa 8 hawaasa irratti keessattuu sirriitti baranneera. Meedoonotaa fi Giriikota akkasumas Awurooppaa fi Eeshiyaatti kan argaman sanyii Kaawukaashiyaan jedhamu jechaadha. Isaan kun sanyii Yaafeetiti. Ilmaan Noh, ilmaan isaatii fi ilmi isaa Yaafeeti. Warri kun kallattii kana qabatanii jechaadha. Inni kan biraa uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti waa'ee ijoollee Kaam dubbata. Keessattuu lakkoofsa 6 dhuftanii gaafa laaltan ilmaan Kaam jedha. Kuush, Misriyaam, Fuut, Kana'aan turanii jedha. Ilmaan Kuush immoo hidheetiin tarreessa san dubbisaa. Boqonnaa 6 boqonnaa 10 dhiifamu.
Uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 6 hanga 20 immoo waa'ee ijoollee Kaam dubbata. Egaa luqqisiiwwan jiran kana keessatti kan isin argitanii kaaba Arabaatti turan jecha namoonni kun. Kaaba Arabaa, kibba Gibxii, karaa qarqara galaana Meditiraanii fi kibba Afrikaa kan qo'atan sanyii Kaam isaan kanaadha jechaadha. Uumamni boqonnaan 10 lakkoofsi 6 hanga 20 kan jiran sanyiin Kaam. Kaamii fi ijoolleen isaa eessa qubatan yoo jettan kaaba Arabaa, kibba Gibxii, akkasuma karaa qarqara galaana Meditiraaniyaanii fi kibba Afrikaa qo'atan jechaadha. Kibba Afrikaa qo'atan jechaadha. Sanyii Kuush isaan kanaadha. Kuush kan jedhu yeroo baay'ee egaa nuti baay'ee dhiphifna yeroo tokko tokko akka nuti dhiphisnu miti. Hiwjidha, bal'aadha. Yeroo tokko tokko saba tokko qofa gochuu aydoonnoo eessaa akka finne aydoonnoo hin beekanii. Garuu zooroo qubannaan isaanii kibba Afrikaa kana warra qubatanidha jechaadha. Ijoolleen Kaamii kanammoo uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 6 hanga 20 arguu dandeessu. Dubbifadhaa. Kana suuta jedhee tasgabbaa'ee sababbiin isinitti himuuf maaliifi istirii waan ta'eef akka qabattaniif akka sirriitti qabattanii boru namootuma borcan illee chaalenji gochuu akka dandeessanidha. Kaayyoon gosanaa. Ijoollee Kana'aan uumama boqonnaa 10 keessattuu 15 hanga 19 luqqisiiwwan jiran. Isaan kun immoo Kana'aan jedhamee egaa iddoo waamamuu fi iddoo boodarra uummata Yihudii yookaan uummata saba Israa'elarra kan jennu iddoo ta'e sana achi qubatanii jechaadha ijoolleen Kana'aan. Kana'aan qubatanii. Jalqaba Kana'aan kan jedhame iddoo waamamu kun maqaa namaarraa ka'ee achiin booda immoo biyya Kana'aan jedhame. Biyya Kana'aan kan jedhu kana egaa akkuma beektan seera Bahuutti itti dhufnaa. Sabni Israa'el waggaa 430 biyya Gibxii erga turanii booda waggaa 400 booda Waaqayyoon karaa galaana Eertiraa lafa onaa Siinaa keessa waggaa 40 isaan erga gaggeessee booda karaa gaggeessummaa Iyyaasuutiin lafatti galanidha. Kana'aan sun lafa isaanitti galanidha. Isaan fiicharitti deemaa jirra waan ta'eef bal'inaan isin jalaan tuqu poorshinii mataa isaa danda'e waan ta'eef. Egaa ijoolleen Kaam qubannaan isaanii ji'oogiraafikaalii lafti isaan taa'an lafa kanaadha. Inni kan biraa waa'ee ijoollee Seem kaasa dhumarratti. Waa'ee ijoollee Seemii fi dhaloota isaa kaasa. Kun immoo luqqisiin kun kan argamu uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 21 hanga 31 irratti argitu. Keessattuu 21 irratti Seemiif immoo ijoolleen hin dhalataniiru jedha. Seem obboleessa Yaafet isa hangafaa. Sanyii ijoollee Eeber hundumaafis isatu abbaa ture. Ilmaan Seem immoo Eelaam, Ashuur, Arfaaksaad, Luud, Araam jedhee itti fufa dubbisa. Isaawwan kun immoo uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 21 hanga 31 irra kan jiran. Isaan kun immoo iddoo ciisaa jidduu gara baha Arabaa waa'ee warra qubatanii waa'ee sanyii Seem tarreessa jechaadha. Isaan kana jechaan maalidhaa? Yihudoota, Asoorota, Elaamotaa jechaadha. Sanyiin Seemi kuni maal of keessaa qabaa? Tokkoffaa Yihudoota, lammaffaa Asoorota, sadaffaa Ilaamota. Waa'ee Seemi egaa suuta inni itti dhufna. Uumama boqonnaa 12 irratti sanyiin Abrahaam achi keessaa luqqifame. Abrahaam achi keessaa bahe. Abrahaam uumama boqonnaa 11 lakkoofsa 27 fudhattanii gaafa laaltan maatiin isaa Uur Kaldoota warra jedhamanidha. Waaqa tolfamaa warra waaqessanidha. Namoota waaqa tolfamaa waaqessan kana keessaa Waaqayyoon uumama boqonnaa 12 irratti dhufee maatii kee keessaa, fira kee keessaa, biyya kee keessaa garana sitti agarsiisutti naa bahe jedheeni. Achiin booda waggaa 75tti haadha manaasaa Sooraa fudhatee kan bahe. Abrahaam sanatu gaa Isaaq argate. Isaaq sanatu immoo Yaaqoob argate. Yaaqoob sun egaa ijoollee bani Israa'el 12 argate. Achi keessaa arfaffaa irratti Liyaan kan deesse Yihudaadha. Yihudaa jechaan galatoo jechaadha. Sanyii Yihudaa sana keessaa immoo Iyesuus Kiristoos masichi uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti fayyisuudhaaf dhufe jechaadha. Kanaaf Seem kan jedhu kuni
it is our focus future sirriitti ilaalaa deemna. Seem kun kan inni qabatee iddoo ciisa jiddugala baha arabaa waa'ee warra qubatanii waa'ee sanyii seem, Yihudoota, Asoorota, Elaamota walitti qabata jechaadha. Kanas uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 21 hanga 32 ilaaluu dandeessu jechaadha. Egaa samaraayiz yeroon isinii godhu saba kanatu lafa goote, saba kanatu addunyaa goote, saba kanatu addunyaa har'a jirtu kanaaf bu'uura ta'e. Maal isiniin jechuun barbaada? Obboloota koo Waaqayyo dhaga'uun, komitimantii mul'isuun iyya baay'ee miti, waca baay'ee miti. Bara kana waldaa keessa wacni hin dhabamne, iyyi hin dhabamne, komitimantii hin dhabamne, akshinii hin dhabamne. Nuh akshiniidha fudhate Waaqayyo fuulduratti. Akshin. Ati qajeelaa taatee si argadheera Waaqayyo gaaf jedhuun naksti Waaqayyo maal narraa barbaadde Waaqayyo gaafa gaafatu markaba hojjedhu jedhe. Kan itti ooltu hojjedhu jedheen achi keessatti oolta achi asii haftee dhalootan si godhaa jedheen. Ajajamuu isaatu addunyaa har'aa kana fide jechaadha. Egaa karaa foonis ta'e karaa hafuunaa as a Christian, as a true disciple galma ga'uu yoo barbaanne Waaqayyoon haa dhageenyu, Waaqayyoon haa ajajamnu, Waaqayyoon haa hordofnu. Nuh Waaqayyo faana deeme. Waaqayyo faana deemuu isaa sana Waaqayyo isaaf dhugoomse. Waaqayyo gaafa isaa dhugoomsu immoo amma gaa waan ati hojjettu jira jedheeni muka akkanaarraa doonii hojjedhu jedheen markaba hojjedhu jedheeni in hojjete waggaa 120 boqonnaa 6 irratti in hojjete. Boqonnaa 7 irratti immoo dhaloota keessa ammas komaadimantii fideef galchi gara markabaatti. Waami dhaloota kana waami jedheen. Sittan fayyadama dhaloota kana oolchuudhaaf sittan fayyadama. Situ fuuldura kootti qajeelaa ta'e argame. Dubbii kee qofa otoo hin taane hojii kee. Erga amantanii booda obboloota koo maal hojjettu? Hojii keessan guyyaa guyyaa ilaala. Hojii keessan guyyaa guyyaa, sochii keessan guyyaa guyyaa Waaqayyo fuulduratti ilaala. Maaliif? Amantiin hojiirraa adda bahe du'aadha waan ta'eef. Amantii du'aadhaan immoo mootummaa Waaqayyoon dhaallu. Wacuu dandeenya, iyyuu dandeenya. Waaqayyo immoo nuti suphee waan taaneef isa nu uume, isa nu kalaqe waan ta'eef Waaqayyo shawwaduu hin dandeenya. Kanaafuu hojii keenya ilaaluu qabna. Sana booda egaa Waaqayyoon boqonnaa 8 irratti aarsaa gaarii fudhatedha. Boqonnaa 9 irratti seera baasee akkasumas immoo eebbifamuu ijoollee Nuh lammanii fi kaan irratti immoo abbaan isaanii jecha amma baasuu isaa dubbata. Boqonnaa 10 irratti dhaloonni kun ardii guutuu isaati argitu. Ardii har'a keessa jiraannu kanaaf haftee ta'an argitanii gatiin ajajamuu, gatiin komitimantii obboloota koo. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 22 fudhattanii gaafa laaltan mattaasas kasanaaf maswaatii baltaal jedha. Ajajamuun aarsaa gowwootaa caalaa jedha. Waaqayyo ajajamuu. Keessattuu steewardshipii gabbifachuu. Steewardshipichaan baalaadaraannatedha kan Amaariffaasaa. Oromiffaan maal jechaadha? Wanti nutti kenname adaraadha. Waaqayyo yeroo kan nuu kenne adaraadha. Wanti nurka jiru kamuu Waaqayyoon adaraadha nutti kenne. Wanta Waaqayyoon nutti kenne sana immoo fedha Waaqayyootiif oolchuu qabna. Nuh humna isaa, yeroo isaa, jireenya isaa, sa'aa isaa, steewardship yookaan wanta itti kenname sana, adaraa itti kenname sana dhimma abbaa kennee sanaaf oolche. Abbaan itti kenne Waaqayyoodhaa, dhimmi itti kenname immoo fedha isaa keessa akka jiraatudha. Fedha Waaqayyo sanaaf oolche. Addunyaa har'a jirru kanaaf sababa ta'e. Haftee addunyaa har'a jirru kanaatiif Nuh sababa ta'e. Kanaaf Waaqayyoon haa dhaggeeffannu, Waaqayyoon haa ajajamnu, Waaqayyoon karaa deeminu jedhirraa deemnu oolchuu kan dandeenyu yaada Waaqayyoo keessa fullaanee jiraachuu kan dandeenyu. Komitimantii kanaan waan ta'eef egaa riikardii isaa argitaniirtoote suutee dheetanan isinii waraana. Sirriitti akka qayyabattanii fi
Egaa samaraayiz yeroon isinii godhu addeeshii akka qabattaniif tokkoffaa irratti egaa kan ilaallee Yaafeetii fi ijoolleensaa uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 2-5 karaa kaabaa deemuun karaa galaana Kaasiibiyaan fi galaana gurraachaa waa'ee warra qubatanii waa'ee dhaloota Yaafeet tarreessa kutaan kuni. Kana jechaan immoo dhaloonni Yaafeetii fi ijoolleen isaa kun immoo dhaloota dursaa Meedoonotaa fi Giriikota. Faarsinnaa Meedoon warra jedhamu jiru mitiiree Meedoonotaa fi Giriikota akkasumas Awurooppaa fi Eeshiyaatti kan argaman sanyii Kaawukaashiyaan akka ta'an sirriitti ilaallerraa qabadhaa. Lammaffaa irratti ijoollee Kaam immoo uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 6-20 irra kan jiran luqqisiiwwan jiran kun immoo isaan kun immoo tokkoffaa karaa kaaba Arabaa kibba Gibxii karaa qalqala galaana Meditiraaniyaanii fi kibba Afrikaa kan qubatan sanyiin Kaam isaan kanaadha innee keessattuu Kuush ilma Kaamidha warra Kuush ta'an kana jechaadha. Oromoo qofa miti Kuushi kibba Afrikaa kan qubatan sanyii Kaam isaan kun hin tarreeffamu. Isaan kana immoo kan arginu asuma uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 6-20 irratti argina. Keessattuu immoo fookas goonee kan ilaallee uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 15-19 kan irratti xiyyeeffanne waa'ee nama Kana'aan jedhamuuti. 15 kaasee Kana'aan Sidoonin dhalche inni ilma isaa isa hangafaa ture itti aansees Heeti, Ibusoon, Amooroon jedhee dubbisaa maqaa namoota waan ta'eef. Asirratti kan hin xiyyeeffadheef garuu Kana'aan kun luqqisiiwwan jiran uumama boqonnaa 10-15-19 luqqisiiwwan jiran isaan kun immoo Kana'aan jedhame kan waamamee jenna. Keessattuu iddoon Kana'aan jedhame boodarra garuu uummata Yihudiitiif iddoo kan ta'e maqaa kanaan moggaafamuu isaa ilaallee sadaffaa fi inni dhumaa uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 21-31 luqqisiiwwan jiran immoo sanyii Seemidha. Seemii fi ijoollee isaatii. Isaan kun immoo iddoo ciisa jiddugala baha Arabaati immoo isaan kun jiddugala baha Arabaa waa'ee warra qubatanii waa'ee sanyii Seem tarreessaa. Seem kun egaa gara fuulduraatti ni ilaallasinii jedheera Yihudoota, Asoorotaa fi Elaamota walitti qabataa jennee ilaallachaadha. Gabaabumatti egaa wanti ibsicharraa ilaalee xiqqoo ishii baradhe kanaadha. Isiniif immoo caalatti kana caala Waaqayyoon kitaabota adda addaa narra warri bilchaattan jirtu rifar gootanii immoo caalatti aayidiyaa jiru babal'ifachuu dandeessu. Waaqayyoon baraa fi jireenya keessan eebbisu. Egaa dhaloonni kun addunyaa kan guute Nuh Waaqayyo ajajamuu fi Waaqayyoon seenaa tokko akkasiin hojjetuu barbaaddan Waaqayyoon dhaggeeffadha. Waaqayyoon ajajamaa. Dhaggeeffachuu qofa otoo hin taane aakshinii fudhadha. Dhiisi waan isiniin jedhe dhiisaa. Godhi waan isiniin godhaa. Raawwadhu waan isiniin jedhe raawwadhaa. Hin raawwatin waan jedhe raawwatinaa. Waan itti humna dhabdanoo jiraatillee dadhabeera na gargaari jedhaanii Waaqayyoon galma ga'u jireenya keessaniif. Hin kennaa torban har'aa immoo yoo Waaqayyoon eeyyamee gooftaa Yesuus eeyyamee achiin nu ga'ee uumama boqonnaa 11 ilaalla jechaadha. Kutaa 18 kunis immoo waa'ee riqa Baabel dubbata. Riqa Baabel jechaan ammas egaa namni ammeenya isaatti mofu jechaadha. Boqonnaa 6 irratti nammaatanii boqonnaa 3 irratti nammaatanii boqonnaa 6 irratti nammaatanii achiin booda immoo noo filatee ammas egaa dhuftanii immoo boqonnaa 11 irratti si namni waan jallaa ta'e yeroo hojjetu argitu. Kutaa kanattis egaa isa kanas immoo ilaala deemna. Maal hojjetee akkamitti afaan isaanii waliin makee kan jedhu immoo torban dhufu in ilaalla. Ammam namni qindaa'ee tokkummaa uumee gurmuu uumee humna qabu hundumaan tokkummaa uumee waan tokko fedha Waaqayyootiin waan ta'e tokko bu'uureessuudhaaf deema yoo ta'e dhimma yerooti malee injiga obboloota ko. Injiga. Ammam humna qabaatu injigseedha namoota kana dhufee afaan isaanii waliin makeedha. Maalidha kan jedhu kun immoo waa'ee Baabel kana torban har'aatti ilaalla. Ayyaanichi araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Eebbifamaa.
eebbafis ta'a sagantaa jiru irratti hirmaadhaa. Galgalallee kunoo sagantaa qophaa'ee jiru sa'aatii 11 hanga 12 kan jiru irratti argamaa. Dhugaan isiniin jedha argamaa. Hin buufattu. Baay'ee asiif achi kaannee waca jiru miti kan nu jijjiiru. Akkanatti walitti dhiyaannee sagalee waaqayyoo waliif qooduun keenya, sagalee waaqayyootiin sappoortii wal gochuun keenya, sagalee waaqayyootiin sibiila akka sibiila qaru wal qaruun keenya, wal jijjiiruun keenya isaadha kan nu guddisu. Macaafni qulqulluun kan dubbatu mataa waldaa Kiristoosii isin dhagnaa jedha. Dhagna nuti. Ani isin malee isin na malee waldaa keessa tooppiin hin jiru. Tooppiin maticha qofa. Allaqa. Matichi immoo Kiristoos. Nuti dhagna. Ani isiniin hojjetama, isin anaan hojjetamtu. Kanaaf paashinii kanaan dhaggeeffadhaa sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo humna seenaa jijjiiruu qaba. Sagalee waaqayyoo humna du'aa kaasuu qaba. Sagalee waaqayyoo humna waan hundumaa irratti jijjiirama fiduu qaba waan ta'eef kana dhaggeeffadhaan isiniin jedhaa. Ayyaanniif araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Guyyaan kun immoo guyyaa boqonnaa, guyyaa haara galfii, guyyaatti waaqayyo wajjiniin caalatti wal argitan isiniif haa ta'u. Adaraan isiniin jedhaa. Sagantaa galgala jiru obboleessi keenya abdiin baay'eetti dhama'ee baay'eetti dadhabee ayitiin dhaggeeffataan ture. Zuumillee qarshii ofiisaatii kaffalee. Kanaafuu kana jechaan maalidha bakka sagalee waaqayyootiin koomitimantii qabaatan inni akka jijjiiramnuufidha. Dhimma biraa miti allaqa bakka. Kanaaf jaalala waaqayyootiin anis irra deebi'ee bakka isaa bu'ee isinan kadhadhaa. Argama. Baradhaa. Sagantaa jiru irratti hirmaadhaa. Keessattuu zuumidhaan yeroo ta'e immoo moor rikardii waraabamurras immoo torbanitti si'a tokko sagalee walii dhaga'ammoo waan keessa keenya jiru waliif qooduun dhugaadha. Awudiyoodhaanis sagalee dhageenya sun immoo caalatti xiqqoo walitti dhiyaachuu uuma waan ta'eef sirriitti irratti argama. Ayyaanniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dhaloota biraas keessatti affeeraa. Barnoota dhaggeessan ofii keessanii qabadhaa, barreeffadhaa, gaafii yoo qabaattan nu gaafadhaa. Dhaloota kaaniif sheer godhaan isiniin jedhaa. Dhuga baatiin keessan gara keenya dhufan baay'een jiru waan ta'eef sagalee waaqayyoo qofti obboloota koo taaktikiin namootaa kamuutoo ittiin dabalamin. Bilxaabilxi mo'oon seerri namootaa kamuutoo ittiin dabalamin sagalee waaqayyoo qofaasaa humna nama jijjiiruu qaba. Bakka sagalee waaqayyoo qofti lafa kana kan dhaabisa. Kanaaf sagalee waaqayyootiif hunda caala amanamaa ta'an isiniin jedhaa. Sanbata gaarii eebbifamaa eebbafillee ta'aa. Waaqayyoon eegumsaaf araara isaatiin iddoo jirtanitti gola jirtanitti dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoositiin hunduma keessan haa golguu. Kadhata keessaniin yeroo hundumaa daqiiqaa 5 haa ta'u daqiiqaa 10 haa ta'u nu yaadadhaan adaraa kootii eebbifama.